kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko in amannaa. Ameen. Kabajamoo bulchaa mana amantaa kanaa kan ta'ani lubaa Dammaqee Indaanaa, kabajamoo barsiisaa wangeelaa akkasuma lubaa fi itti gaafatamaa mana amantaa Ongoloota Galaanaaniitii ilaalamayyoo, kabajamoo waaqayyoo kabaja isaatiin eebbaan aangoo tiksummaa, aangoo hidhuu, aangoo hiikoo, aangoo mootummaa waaqayyootti tiksanii galchuu kan isiniif kenname eenyu durayyuu jabinaan aangoo waaqayyoon kan dhaabattan luboonni hundi keessan akkanuma waaqayyoon warroota hin filamne keessaa kan isin filee warroota bakka hin barbaachifne keessaa kan isin waammatee waamee mana isaa keessatti kabaja mucummaa caalaa kabaja aangoon kan isiniif kenname daaqonoonni mana kiristaanaa bakka kanaas iddoo biraarraas kan dhuftan hundi keessan warri kaanii boolla keessa jiru du'anii warri kaanii mana yaalaa jiru dhukkubsatanii warri kaanii mana hin barbaachifne kan hin beekne mana waa beekaa jiru isin garuu umurii keessan hundumaa mana waaqayyo malee mana nama tokkollee kan hin beekne waaqayyo abbaaf haadha kan isin taasise abbooliin koo fi harmooliin koo bakka kanatti argamaa jirtan warri kaanii sirbaaf manaa baaniitu hojii hammeenyaa wajjin deemani isin garuu hojii hammeenyaa baqattanii mana waaqayyoo jalatti gaaddisa mana waaqayyoo jalatti aara galfachaa kan jirtan aara galfiin keenya immoo galateeffannaa haa ta'u jettanii kan faarfattan faarfattoonni dilabataa bakka kanaa fi bakkee biraarra dhuftan warri kaan cubbuutiini laphee isaanii balleessanii xureessanii waaqayyo akka itti dubbatu dhabani waaqayyoos garatti itti dubbatu dhabe mucummaa isaanii balleessanii cubbuun isin garuu cubbuun kan isin hin tuqne kanneen haaloo dogoggora balleessaa fi homa tokko namarratti waan hammeenya yaaddanii kan hin beenye daa'imman laphee qulqullummaan laphee hafuuraa keessanii kan hin digneef kan hin jigne kan hin moofofne maatii waaqayyoo hundi as jirtan nagaa waaqayyoon akkam bultanii nagaa waaqayyoon akkamiin uftanii bara hamaa lolaan nama fuudhe darbe sana dabarsitanii birraa keessaa guyyaa har'a akkamiin geessanii galanni isaa hodhumaan isaa tolli isaa dhiifamni isaa anaaf isin irratti kan baay'ate yeroo hundumaa si haa galatu jechuu malee aangoo tokkollee kan hin qabne waaqa keenya isa akka abbaatti nu eegu isa akka haadhaatti nu uruursu isa akka obboleessaatti utubaa firkoo nuu ta'u isa eenyu caalaa nu eegu humna kamiin kan hin daangeffamne humni isaa humna nama hundumaa caalee tiksee keenya kan ta'e amanamaaf tiksee keenya kan ta'e maqaan waaqayyoo teessoo isaarratti kan ulfaateef kan galateeffame nuuf haa ta'u kan galateeffameef kan ulfaate nuuf haa ta'u galateeffachuu keenyaaf immoo sababa taateetti ammas siraa hin galateeffannu yeroo duune du'aa kan nu kaafte yeroo banne manatti kan nu deebiste abbaa keenya sossobde yeroo beela amnee beeluutiin dararabne bakka hamaatti qabamne sana keessa galaa hin dabarre galaa kan nuu galaafte nyaataaf dhugaate
lammata akka hin yaaddofne nyaachuuf dhuguuf, lammata akka hin rakkanne nyaataaf dhugaatiif, nyaata isa barabaraan nama hin beelesineef dhugaatii barabaraan nama dheebossine, dhugaatii jireenyaa fi nyaata jireenyaa kan nuuf argamsiiste dubaroon Maariyaamii maqaan ishee kana ulfaateef kan galateeffame nuuf haa taatu. Nageenyaan kan tiksan, nageenyaan kan bulchan, humnaan hunda kan caalan Waaqayyoorraa eeyyamaaf aangoo kennamee fi kan nu tiksan akka hin banne kan nu eegan obboleessi nama gana kan isaan nu gananii hin beekne ergamoota qulqulloota toloota gooftaaf ulfinnii fi qubaan isaaniif haa ta'u. Amma ammaatti galateeffachaa kan turre Waaqni keenya, Waaqni duraa, Waaqni jalqabaa, Waaqni hundumaa dursu, Waaqni isa dura kan hin turre, isa boodas Waaqni kan hin dhufne, abbaan keenya galatoo keenya hundaan nuuf haa dhaga'u. Kan barsiisu eenyudha? Kan barsiisu eenyudha? Kan gorsu eenyu? Kaleessa namni nu gorsee deebi'uu dadhabneerra. Kaleessa namni nu barsiisee deebi'uu dadhabneerra. Kaleessa namni nutti himee gorfannee yaada keenya jijjiirrachuu dadhabneerra. Kaleessa akka kaleessaatti dabarsineerra. Har'a eenyu nu haa barsiisu? Eenyu nu haa gorsu? Hidhaa nuyi qabnee dhufne. Rakkoo nuyi of bukkee keenyatti hidhannee dhufne. Dhibbuu nuyi baannee dhufne. Sodaa nuyi qabannee dhufne sana keessaa Waaqayyo nu barsiisee, nu gorsee, nu deebisee gammachuun gara mana keenyaatti akka gallu nu gargaaruun eeyyama isaa fi jaalala isaa nuuf haa ta'u. Akkuma kaleessaa ani obboleessi keessan dadhabaa fi wallaalaa kan hin ta'e garuu maqaa kabaja abbummaa Waaqayyootiin kabaja guddaan isaan kan gonfadhu isin barsiisuuf hin danda'u ture. Anaaf immoo abboolii keenyaaf barsiisee gorsee akka isaan immoo barsiisaniif gorsan kan eeyyamee fi anaaf arraba koo naaf saaquun icciitii isaa isa fagoo naaf ibsuun isiniif immoo laphee isinii balfa caalaatti jibbitanii baattanii jettan qulqulleessi akka dhaggeeffattan nu gargaaruun hunduma keenya eeyyama isaaf jaalala abbummaa isaa nuuf haa ta'u. Yoo Waaqayyo jedhee kan waliin barannu akkas jedha. Garaa haadha kee keessatti si beekaa, si filadheera, si eebbiseera si jedha. Galanni fi qubaan abbaa sagalee kanaaf haa ta'u. Garaa haadha kee keessatti si beekaa, si filadheera, si eebbiseera si jedha. Waaqayyo garaa haadha keenyaa keessatti nu beeku, kan nu filatee nama nu taasisee, kan nu eebbisee bakka kanatti walitti nu qabe, maqaan isaa kan ulfaatee fi kan kabajame nuuf haa ta'u. Raajichi Ermiyaas kutaa kitaaba qulqulluu manni amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa qabattee jirtu keessaa raajii Ermiyaas barreesse irraa boqonnaa tokko lakkoofsa 4 irraa arganna. Garuu sagalee kana laphee keessan bantanii akka amantan nan barbaada. Anaanin ilaalinaa, Waaqayyoon ilaalaa. Waaqayyoon akka ilaallu eeyyamaaf jaalala isaa nuuf haa ta'u. Mee laphee keessaniin immoo amantanii akka isinii arraba keessaniin dhugaa baatan hin barbaada. Waaqayyo sisuma kana nurraa barbaada. Hojiitti akka eegnu immoo inni nu gargaara. Nu gargaaru. Mee sagalee kana abdiif amantiin haa jennu. Garaa haadha kee keessatti si beekaa, si filadheera, si eebbiseera si. Garaa haadha kee keessatti jedhama ati na beektaa, na filatteetta si.
na eebbisteettasii galanni finfinnee waaqayyoof haa ta'u. Kaayyoon sagalee kanaa kan inni barsiisuu barbaadu, kan inni gorsuu barbaadu, kaayyoon isaa namoonni kaleessa fi kaleessaan dura kan isaan uume eenyu akka ta'e, kan isaaniin filatee jiru, filannoon isaanii harka eenyu keessa akka ta'e jiru akka isaan beekan, eebbaaf ayyaana amma argatanii jiran eenyurraa akka argatan jabeessee barsiisee gorsee deebisuuf cimsee jiraachisuudha. Kaayyoo sagalee kanatti Waaqayyo hunduma keenya haa cimsu. Eenyu nu haa cimsu, eenyu nu haa gorsu. Sana dura laphee namaa yeroo hundumaa kan qabbaneessuuf abdii kan kennu abbooliin keenya kitaaba qulqulluu keessatti yeroo hundumaa kan nu dubbisan aarsaa otoo dhiyeessin dura aarsaan keenya akka nu fudhatamuu fi sagalee tokkoon isinii dubbisa. Yaa Gooftaa, yeroo kanatti nu wajjiniin jiraadhu, gidduu keenyas dhaabbadhu, laphee keenyas maaloo qulqulleessi, lubbuu fi foon keenya kabaji. Yeroo hundumaa irratti akkasi abdannu nu gargaari. Kan argame immoo kitaaba keessa qulqulluurraa dhageenye laphee keenyaaf badiisa akka hin taane akka ittiin jiraannuu fi lubbuu keenyaaf foon keenya jabeessii eegi. Kabajni abbaa sagalee kanaaf qooqubaan isaaf haa ta'u. Egaan kitaaba kana kan barreesse qulqullicha Ermiyaasidha. Ermiyaas sagalee kana gaafa barreessu yaadi Waaqayyoo bara isaa yeroo dhufu eenyummaa isaa isa Waaqayyoof hin tolle sana dhabamsiisee eenyummaa isa Waaqayyo barbaadutti deebi'eetu barreesse. Sababa inni eenyummaa isaa isa hin barbaachifne keessaa bahee nu barreesse. Nu illee har'a barachuuf jirru eebbii fi arjummaa fi ogummaan qulqullichaa Ermiyaas irra bu'e hunduma keenya haa qaqqabu. Egaan yoo sagalee kana ilaalle abdii qaba. Garuu namni har'a abdii qaba. Qaba namni abdii hin qabu. Namni sagalee kana yoo ilaale obsa argata. Namni garuu obsa qaba hin qabu. Mee ufaa ilaallu, mee ufii haa madaallu. Obsa qabnaa lakki anaan eenyuyyuu na dhoomne, anaan eenyuyyuu nan qopheessine, ani uumama nama kamiyyuu miti, ani uumama harka Waaqayyooti kan jedhu har'a hammam ta'a. Waaqayyoo kaleessa nama gaafa uumu kaayyoo uume, kunis kaayyoof haa jiraannu. Waaqayyo kaayyoof akka jiraannu nu gargaaruun eeyyama isaa ta'u. Namoonni hedduun kaayyoo osoo qabanii kaayyoo isaanii dagatanii ay kanaa booda sichi maalan faayidaa qaba, maal gochuun dandaas, hunduu na dadeera jedheetu haasa'a. Garuu eenyummaa kana Waaqayyo balleessee anaan nu Waaqayyo qofaan na beeka jennee kaayyoo Waaqayyo nu uumeef akka jiraannu Waaqayyo nu haa gargaaru. Mee kaleessa kan nu beeku Waaqayyodha yoo ta'e garaa haadha keenyaa keessatti uumama namaa bira nu geessa kun. Haati keenya gaafa nu deessu, gaafa nu hoosiftu, gaafa nu guddistu borii haa badu jetteetu, borii nama haa ajjeesu jetteetu, borii biyya haa saamu jetteetu, borii abbaan keenya gaafa nu guddisu ilmi koo mataa gannaa cabsu jedheetu, ilmi koo naa qaaneessu jedheetu
immoo naareebu jedheetu miti. Maaliif ree? Kaayyoo tokkoofi. Kaayyichi maayinni? Anaaf yoo ta'uu baatellee jireenyi har'aa anaan rakkise mucaan koo akka koo hin rakkatu bakka koo bu'ee ijaa koo naa baasa jedheetu nu guddisa. Haati keenyas ilmi koo intalli koo kananani itti dadhabu kun borii iddoo gaarii naa geessee waan gaariitiin baree waan gaarii hojjettee na gammachiifte. Yoon dadhabe qoraan naa cabsiti, yoon dadhabe bishaan naa fiddi, yoon dadhabe biddeen itti naa dibdi, yoon dadhabe na gargaarti mana marfee na geessiti, yoon du'e immoo na owwaalti jetteetu nu guddisti miti. Kanaaf nu guddisti moo akkas miti? Bishaan lagaa fittee mataa kottaanattu jetteetu nu guddifti haati kee. Kanaaf yoo dhukkubsadhe immoo geessitee mana hin taanetti nagattee haa deemtu jetteetu miti. Kaayyoo isheen nu guddisteef kan biraa, kaayyoo nu jiraannuuf kan biraadha. Kaayyoo dargaggeessa irraa jiraachaa jiru kan biraa, kaayyoo abbaan guddise kan biraa, kaayyoo intala itti duutee haati guddiste ufii otoo wayyaan uffatiin intala isheetti waan gaarii bitte, osoo ofii nyaatiin ishee nyaachifte, afura ishee nyaatteen immoo beela baate. Abbaan keenya kan nuyi nyaanneen beela bahee akka nuyi nyaannee quufnu kan barbaadu ufii beela'ee